Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Hinaan Tubee akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kooti galata Waaqayyoo isinillee akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Har'as qophii xiqqishuu takkaa walitti deebinee jirra. Mata duree adda ta'e jechuudha. Mata dureen kiyyaarraatis amaloota jaalala dhugaa jedha. Egaa mata duree takkaayyuu qabadhee hin beekne qabadhee isinii dhufe. Maaliif jennaan egaa waan beennurraa fi akkasuma waan arganne irraa walii qoodudha kaayyoon keenya jechuudha. Waan argadhe immoo qabadhee isinii dhufeen jira. Warroonni jaalalli dhugaa adda baafachuun isin dhibe yookaan immoo jaalala keessatti aarsaan isin kaffaltan jaalala sanirra darbee wanta garagaraatti jechuudha kan uumamaa jiru waanuma waliin argaa jirrudha. Mee har'a immoo waa'ee jaalala dhugaa kana jechuudha. Jaalala amaloota jaalala dhugaa qabxii 10 qabadhee isinii dhufeen jira. Innis waan dubbise jechuudha. Walumaa galatti nan dubbisa. Wanta argadhe dubbisee tanan jechuudha. Gama keessan fida jechuudha akka dhaggeeffattaniif jechuudha. Warroonni dubbisa afaan Oromoo hin dandeenye warri jirtan warri immoo beektanis jechuudha dhaggeeffachuudhaan yaada keessan koomentii jalatti naaf qooduu hin dagatinaa isiniin jedha. Jaalalli dhugaan afaan qofaa fi akka hin ibsannee fi jaalalli dhugaan aarsaa akkamii akka nama kaffalchiisu walumaan as keessatti ilaalla. Nafaana turaatoo walitti deebina isiniin jedha. Turtii gaarii. Jaalala dhugaa. Jaalalli dhugaan waan akka salphaatti argamu bira ga'amuu miti. Namoota baay'ee xiqqoo ta'an kan jaalala dhugaa badhaafaman. Garuu namni hojjetee carraaqee dhama'eeti kan jaalala dhugaatiin wal baru. Jaalalli dhugaan walii galuu kennanii fudhachuu fi wal hubachuu gaafata. Jaalalli dhugaan hojii cimaa yookiin dadhabbii waan argamu yookiin uumamu malee waanuma gadi baanii gabaarraa bitanii ol deebi'anii miti. Tokkoffaa gocha irratti hundaa'a. Jaalalli dhugaan waan gochaan argisiistu malee waan afaaniin odeessitu akka hin qabne quba qabaadhu. Jaalalli dhugaan haala kamiyyuu keessatti waan ati namaaf taatu akkasuma waan namni biraa siif ta'uudha. Jaalala dhugaan nama jaalattu qabdu sin jaaladha afaaniin qofa osoo hin taane gochaan argisiifama. Lammaffaa jaalalli dhugaan nama hin miidhu. Jireenya keessatti walitti aaruu mufannaa fi wal hubachuu dhabuun ni jira. Bakka jaalalli dhugaa jirus kun inuma jira. Bakka jaalalli dhugaa jirutti rakkooleen kunniin yookiin hir'inni kunniin irra deddeebi'aan hin mul'atan. Sadaffaa jaalalli dhugaan hawaasa gaariin madaalama. Lafa jaalalli dhugaa jirutti maqaan wal balleessuu wal yakkuuf hin jiru. Yoo haasoftu jechoota akka natti fakkaatutti yookiin akka amantii kootitti akka yaada kootti jedhanitti dhimma ba'uu yaale. Waan dhibbaan dhibbatti hin beekne namatti hin fe'in. Jechaa fi shakkiidhaan wal hadheessuun ganda jaalalli dhugaa jirutti miti kan heddummaatan. Afraffaa jaalalli dhugaan waan jaalannu akka wareegnuuf nu gaafatu. Kana jechuun jaalalli dhugaan waan jaalannu maatii hiriyaa fira keenya akka dhabnu yookiin gargar baanu hin eeyyamu. Namni wantoota jaalatuun gargar si baasuuf carraaqu jaalala dhugaa akkasiif hin qabne hubadhu. Jaalalli kee madaalawaa ta'uu qaba. Nama gama hundumaanuu. Shanaffaa jaalalli dhugaan nama jaalattuu fi kanneen biroo gargar baasuu irratti hundaa'a.
Kana jechuun maatii fi firoota jibbi jechuu miti. Nama jaalattu harkatti galfachuu dursii nama ta'i. Nama kaayyoo qabu dhimma isaa to'atuu fi waan barbaadu harkatti galfachuuf carraaqutu ta'uun jaalala barbaaddu argachuufis ta'ee isa harkaa qabdu cimsachuufis gargaara. Gufuuleen jireenyaa fi jaalalaa bakka hedduutti si rukutan jiran taanan bu'uura rakkoo sanii sakatta'ii gara fuulduraatti waan fooyyessuu qabu hojjechuu irratti fuulleffadhu. 6. Jaalalli dhugaan daangaa jireenya keessaa nama sochoosa. Waan jaalattuu fi jibbitu ifatti gargar baasi. Nama wajjin jiraatan waliin walitti iyyaa mataa wal dhukkubsaa jiraachuun jiruu hin taatu. Jalqabumaa kaaftee yoo rakkoon uumame furmaata dhabe mormii malee naga'e yookiin deeme jechuu danda'uu qabda. Dogoggorri uumamu tokko tokko kan carraan 2-3 kennamuuf ni jira. Hanga barbaachisu ol obsuun of sobuu yookiin nama murtee ta'uu dhabuun argisiisa. Jaalalli dhugaan 7. Jaalalli dhugaan kaayyoo fi kaka'umsa guutamuudha. Lameen wal jaalatan yaadaa fi karoora isaanii bakkaan ga'uu irratti wal deeggaruun alatti furmaata biroo hin qaban. Waan hiriyaan kee jireenya keessatti fedhu gargar baasii hubadhu, deeggarsaan bira dhaabbadhu. 8. Jaalalli dhugaa miidhamaa of godhanii of mul'isuu hin fedhu. Waan uumame hundarratti to'annaa hin qabu jechuu dhiisi. Harki caalu waan uumamu eeyyama keetiin alatti hin uumamu. Hir'innaa fi rakkina qabdu hundumaa sababa tarreessuu dhiisii itti gaafatamummaa fudhadhu. Akkamitti akka fuulduratti tarkaanfachuu qabdu irratti jabaadhu hojjedhu. 9. Kaayyoof jiraadhu. Maal akka barbaaddu ifatti beeki. Of fooyyessuuf maal bifa fooyya'insa qabu hojjechuun akka qabdu beeki. Jaalalli dhugaan kan waloo qofaa osoo hin taane kan dhuunfatis ni ilaallata. 4. Jaalalli dhugaan yoo qoqummaan si barbaachise siif eeyyama. Yoo si barbaachise akka ofitti haasoftu ofiin mari'attus haala siif mijeessa malee bifa kamiinuu danqaa sitti hin ta'u. Kanaaf jaalalli dhugaan qoqummaa naaf hin kennu jettee of dhorkachuurraa yeroo fudhu of mari'adhu. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Hinaan Tubee dubbisni hamma dubbisee ture jechuudha. Kana fakkaataa iddoo dogoggora qubee ani dogoggoretti dhiifama isiniin jechaa irra deebiidhaanii dhiifama guddaa isiniin jechaa egaa akka hubattan kanatti jechuudha. Jaalalli dhugaan kan jiru jechuudha. Haala amma isinii dubbise kana namoonni baay'een jaalala sobaatiin jaalala dhugaa nutti fakkaatee rakkachaa kan jiru hedduu keenya jira, keessattuu shamarran jechuudha. Jaalala sobaa jaalala dhugaa fakkeessanii warroonni dhiironni isin gowwoomsaa jiran hedduudha jechuudha. Kanaafuu jaalala dhugaan maal akka ta'e adda baafachuun nama dhibu jechuudha. Yoo waa dhaggeeffachuu barachuun waan beekumsa qaban irrattis dabalachuun waanuma jiru isiniin jecha egaa mata dureen kiyyaarraa kana fakkaataa. Akkasumallee like, share, comment gochuudhaan warreen jalqabarraa kaastanii egaa ammaa nafaana turtan hedduu ulfaadhaa galatooma isiniin jecha egaa itti haa fayyadamnu isiniin jedha. Wanta anuuf
darbu wanta nu fayyadu tokko itti haa fayyadamnu. Egaa gocha maana argisiisu waan itti fayyadamnu kana irraa of eeggannoodhaan wantoota nu miidhan keessattuu jaalala sobaa kan dhugaa fakkaatee dhufu irraa qusachuun baay'ee akka nu barbaachisu jechuudha as keessatti kana hubadhe. Egaa turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Waan na faana turtaniif hedduu galatoomaa. Ulfaadhaa.